yaadannoo akka qabnaa. Yaadannoon kun maali? Taphattoota jirru nu wajjin inni gaariidhaan biyya kanaaf gumaacha gaarii kan godhan zaa ammaan tanaa keessatti nu cinaa hin jirani. Isaan kana yaadachuunis barbaachisaa waan ta'eef Rabbi rahmataa godhuutii fi fakkeenya isheen keessa taphatu nuti hundumni keenya ni bitta deemu bitta takalaakaa bitta quxurii 5 bakka abbaan godhu walaa Dirreedawaa irraa taphattoota Dirreedawaa irraa dhufan cufa takka kan isa hin dabarre beekamaa jaalatamaa takalaakaa kan taphatu obboleessa keenya Abdii Shurrubboo kan beekne hin jiru. Takalaakaa abbaan godhe haramaa miti Dirreedawaa irraa dhufan dadhabanii isa san ni beekne seenaan ni beeku isa san yaadachuun barbaachisaa waan ta'eef isa sanis yommuu kana keessatti yaadanna taphataa cimaa akkasii fa'aa irraanfachuu hin qabu. Gongumayyuu irraanfachuu hin qabu. Haaluma agarree cufa waa'ee isaa dubbachuun dirqama ta'a jechuudha. Ni beekame Amboo irratti ana Abdii Shurrubboo Ammadoo Wixinaaw taanee Amboo irratti wal dorgommii godina Harargeedhaa bakka bu'uudhaan yeroo deemnu achirrattis sadarkaa Itoophiyaatti kan filame takalaakaa'eedhaan yeroo sanitti jechuudha. Kana kan beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka san warra jiru nama hanga muraasatti qabbeetu. Kana dubbachuun dirqama nutti ta'a jechuudha. Dhugaadhaan. Kanaaf isa kana kanumaan ijoollee kana keessatti isaas yaadanna jechuudha. Rabbi rahmataa haa godhuuti taphataa cimaa obboleessa keenya har'aan tana nu keessa hin jiru. Isa kana ni yaadanna jechuudha. Akkasumas kan biraa jenereeshinii isa lammadaa kan jennu keessaa isa tokkoffaa keessaa Absalaam Sheekoo taphataa cimaa baraarii fiigichaan kan beekamu naamusaan kan beekamu yeroo sanitti fiigichaan abbaan godhe ce'ee kan qaqqabne wanta ammarra isaa biqiltuu Faafirikaa irratti gaafa taphatu tokkoon filatan. Kanaas yaadachuu qabna jechuudha. Ijoollee kan duraanii ta'e isaan fakkeenya gooneetu nutis itti fufne kubbaa ta'e. Kanaafuu ijoolleen dhaloonni kunis beekuu qaban seenaa isaanii kan dabarte Rabbi rahmataa haa godhuutii fi isaan kana yeroo ammaan kanatti nu cinaa dhabnee jirra guddaatu nu dhaga'ama jechuudha. Isaan kana yaadachuun dirqama taphataa cimaa obboleeyyan sadeenu isaan warra Sheekoo Abduqaadir Sheekoo taphataa ture, jaalataan Abdulbaasiit taphataa ture, Muktaar Sheekoo taphataa ture. Fakkeenya isarraa kan fudhataniiti ijoollee sadeenu taphataa keenya turan jechuudha. Kanaafuu taphataa cimaa kana irraanfachuun hin barbaachisu. Akka jirutti Rabbi rahmataa haa godhuufi jenna. Isaas Abdii Amiin barreenyaadhaan tabeekamu cimaa barreenyaa Haramayaa kan qabne Abdii Xalii irraa itti aansee barreenyaa Haramayaan kan qabdu isa tokko Abdii Amiin barreenyaa cafaa jabaa jaalatamaa obboleessa keenya isaas ni yaadanna jechuudha. Irraanfachuuf hin qabnu. Cuftiinuu biyya alaas biyya keessaas warri jirtan waa'ee Abdii Amiin ni beektan. Haala barreenyaa akkaataa itti qabu professional sadarkaa professionalitti barreenyaa isaa qabaa ture. Kanaafuu isa kanaas yaadachuun dirqama nutti ta'a. Isaas Rabbi rahmataa haa godhuutiif Rabbi rahmataa haa godhuuf jenna. Ammaan tana keessatti nu cinaa hin jiru. Isaas yaadachuun dirqama ta'a jechuudha. Isa kana kan yaadannu ijoollee kana keessatti ijoollee amma asitti agarru kanatti isa sanis yaadanna jechuudha. Yaadannoon nu cufaa inni irraanfannu obboleessa keenya gongumayyaa'u inni irraanfannu isa kanaas haala kanadaa ka biraa kaafanis ni jiran isaan kanaas akkasumatti yaadanna jechuudha. Takka kan inni irraanfannu hin qabnu. Ijoollee ciccimtuu ammaan tanaa kana keessatti nu cinaa hin jirre cufa isaan ni yaadanna jechuudha. Isinis yaadadhaa bakka jirtanitti kanumaan jaa galatooma.